Obbo Shiroon abbaa isaanii obbo Baaqelaa haadha isaanii aadde Atariirraa akka lakkoofsa faranjii bara 1952 biyya Itoophiyaa fi Oromiyaa bakka jedhamu hundaatti dhalatan. Umuriin isaanii akkuma barumsaaf ga'een mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa bakka Maasii yookaan Ooyiruu jedhamutti, mana barumsaa sadarkaa lammaffaa immoo bakka Oobdii jedhamutti, digirii isaanii tokkoffaa yuunivarsiitii Madabaraa yookaan Keeshaa jedhamutti xumuran. Haala kanaan mana baaburaa bakka jedhamutti waggoota dheeraatiif qacaramanii hojjechuu eegalan. Obbo Shiroon hiyyeessaaf sooressa ija tokkoon kan ilaalu yoo ta'u, garuu dhibee akka tasaa isaan mudateen bakka hojii isaanii mana baaburaatti dhukkubsatan. Haaluma kanaan hospitaala Biradistii yookaan Tuwwee jedhamutti doktora maqaan isaa Maammaasaa yookaan Boojitoo jedhamuun utuu yaalamanii dhibeen kun waan isaanitti cimeef lubbuun isaanii dabarte. Guyyaa awwaalcha isaanii kanas Abujadii Buddeenaa jedhamuun kafanamanii Phaaphaasii 5 daaqonoota 32 mana amantaa bakka Garaa jedhamutti awwaalaman. Jaalleewwan isaanii hundaaf jajjabina hawwinaa, biyyeen ittaa salphattu, awwaala isaanis daadhiina guutu jenna. Qopheessee kan isinii dhiyeesse an Addoodha.